Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa fi Waldaan Atileetota Itoophiyaa dhimma atileet Galatee Burqaatii wal qabatee miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Atileet Silashii Seen atileet Galatee Burqaatu bahee miidiyaatti rakkoo isii himate malee baay'inni atileetota biyya isaaniif oolmaa guddaa oolanii rakkoo hedduu keessa jiranii laayyoo miti jedhaniiru. Afrikaa baatti rakkoon akkanaa atileetota dubartootaa qofarratti otoo hin taane atileetota dhiiraa irrattis baay'inaan mul'ataa jiras jedhaniiru. Atileet Galatee Burqaan rakkoon jalqabumarraa kaasee mudate himamee kan hin dhumne akka ta'e kan himtu pirezidaantii itti aantuun Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa atileet Masarat Daffaar mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jetti. በጣም ብዙ ገለቴዎች አሉ አትሌቶችን akka galateetti miidhamanii hedduutu jiru rakkooleen akkanaa kun gara fuula duraa akka hin mudanne fi warreen rakkataniis furmaata akka argataniif da'oo atileetota atileetiksii addunyaan ragga'ee biyya keenyatti hojiirra oolchuuf ministeera aadaa fi ispoortii waliin hojjechaa jirra. Galateen wal qabatee ammoo wanta sii barbaachisu hunda akka federeeshinittis akka nama dhuunfaattis cinaa dhaabanna. ህግም ትክክለኛ ፍትህ እንዲሰጣት seerri saqa sirrii akka kennuuf mootummaanis dhimma kana xiyyeeffannaa kenneefii ilaaluun akka dubartummaa ishiitti wanta guddaa akka godhuuf ergaa kun dabarsa. Akka nama atileetii tureettis ta'e akka federeeshinitti atileetota miidhaman hunda cinanii dhaabbanna. Seektaroonni dhimma dubartootaa irratti hojjetanis dhimma kana xiyyeeffannaa addaan ilaaluun furmaata fiduu qabu. Pirezidaantii itti aantuun Waldaa Atileetota Itoophiyaa Balaayinesh Oljiraa atileet Galatee Burqaa atileetota mirga isaanii sarbamaa jiruuf sagalee taateerti jetteerti. Waldaan isaanii wanta barbaachisu hundaan atileetii tana cinaa akka dhaabbatus waadaa seenteerti. Galatee ifaa ba'u malee Galatee dudduuba atileetota baay'eetu jira. Amma Galateen atileetota sanaaf sagalee taateetti jechuun barbaada. Atileetotaaf akka isaan hin boonye mirga isaanii nutis waldaan atileetiksii addunyaallee kana mirga atileetota eegsisuudhaaf waan hojjechaa jiruuf nuti sagadadeenye cinaa isaanii dhaabbachuu imimmaan atileetota irraa haquuf waaqayyoon kadhachaa hojjechaa jira jechuun barbaada. Asumarraan kaniin ani dhaamsa immoo dabarfachuu barbaadu atileetota sodaa tokko malee miidhaan isaan irra ga'u saayikooloojii isaa ta'uu qabeenyaan isaa ta'uu waan hundumaan atileetonni nutti dhiyaatanii federeeshiniitti dhiyaatanii waldaas immoo akka mana isaaniitti akka waldaa isaaniitti federeeshiniis akka federeeshiniitti akka biyya isaaniitti fiiguu duwwaa otoo hin taane mirga isaaniis asumarraa mirgaaf dirqama isaaniillee baranii hubannoo illee akka fudhatanii yeroo nuti isaan barbaannutti illee akka isaan nuuf argamanii asumarraan ergaa koo dabarfachuun barbaada. Alaabaan Itoophiyaa ol bahee akka mul'atu kanneen godhan atileetonni akka Galatee Burqaa gatiin isaan kaffalaa jiran laayyoo akka hin taane kan himan ogeessi fayyaa olaanaan Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Dr. Ayyaaloo Xilahuun seera atileetota miidhaa irraa ittisu raggaasisuuf hojjetamaa jiras jedhaniiru.